nabaga argatte kanaan duuba wanni wal gaafannu insha Allahu eega maatii isii keessa namni muslimaan jiru biyyallee Ustaaz Naasir bilbilee obboleessallee qunnamee maatiin kee marru akka kiristaana tahanillee hubatee kiristaanummaa wajjiinuu ammoo isin warri muslimtoota akka amantiin teessan hayyamtetti godhaanu isinii hayyamne jedhanii alhamdulillah gaafii akkasillee gaafatamanii qoratamanii dubbii yaqiinaata akkasillee nu bira jirti. Amma wanni itti aanu nikeenni seera inni fedhu keessa tokko ijaabaaf qabuula waan jedhantu jira. Ijaaba jechuun allafzu saadiru min alwalii oil min alqaadi jecha namni aanaa intalaa tokko sitti heerumsiise namaan jedhu yookaan qaadiin sitti heerumsiise ka jedhu kana argamuu qaba jechuu. Aanaa waan hin jirreefi bakka aanaa isan akka hawwiin kunoo an Sheekh Bashiiri bakka aanaa kiyyaa buufadhee amrii gara keessanitti dabarse jettu san inshallah san irraa dhaga'uu fedhaa hawwii hayyamtee akka Sheekh Bashiir ani akka imaamatti sihii namni sibiran jirre aanan sibiran jirre ilmaan ta'e baqataa biyya ambaa keessa jirtu marruun beeyna akka ani nikaaha kana Naasiriif si hidhu hayyamte Nasri hayyamee jira. Maashaallah bareeda eegasi ragaa waan jedhantu jira Naasiroonni qeebalataa ragaa nama lama achillee nama lamatu isin bira jira eenyu feennu kashi jiru suni Muusaa fi Tola. isin lamaanillee ragaa jarri lamaan tun ragaa Maqaa keessan himaa maqaa keessan. maqaan keessan tokko eenyu jette tokko Muusaa eenyuti? Muusaa maashaallah tokko Muusaa kalammataa hoo eenyu jette Muusaa Nageessoo fi Muusaa Nageessuutii fi Tola. Tolaa Galgaloo maashaallah isin lamaan ragaa Ustaaz Naasiris akkas akkuma obboleessatti amma sababa amantii mucayyoo seenuu namni ta'e Ustaaz Naasirii sadeeffalleen as jira Ustaaz Naasirilleen nama sadihi mahariin hoo hagam jette saalii hoo maharii hagamitti Nasri. waliin dhageettan Naasir Mahari Nasriisi dirhama Dubai dirhama Dubai kuma lama dirhama Dubai kuma lama kana eega fin'ee irraa baane nikaaha qara'a nikaaha waan qara'e ati inshaallahu in qeebalatta nikaaha inshaallahu gama nikaaha yaana haganuma am Ifirratti akkana siisi. Ayyee. bismillahi irrahmani irrahiim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أكل كريم نصري Sheekh Badr. زوجتك محكمتي وموليتي هوي بنت فقاده على ما تراضيتما به من المهر المذكور قبلت نكاحها لي جدي أوكي قبلت نكاحها على ما تراضي من به من المهر. المهر المذكور ما شاء الله Allah. Takbir Allahu Akbar. الله أكبر نصر أما اللي أفان كينا وانجد كان إرسني ديبي إسي أكا أبا نكاح تبكى نبو فتساني أكا أبا تهي في آنان إسي مرو ومسلما تهنيف
أنا ناتهي إمام نكاح نهي إسي جتسان نيف مكان إسي هوي فقاد إسي جدامتو بوليتي تنساني بكبو فنا إسي سنين أمري إسي إسين تنات إركفتسان بكبو النصر مهري الرتي واللقيتن الرتي نكاح إسي سيفه جرا سرك إبالي جرا سر عن اللي إسن الراكي بلي جرا مهري سي وجه ما شاء الله ما شاء الله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير آمين بارك الله آمين لكما آمين وبارك عليكما وجمع بينكما بخير آمين آمين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير آمين الله إدو تيسر رب خير آمين رولي آمين تاقبو آمين أتلين أمانة مجيوتنا أمانة سكنين نصري إن شاء الله أبلين أسي أكسيه أبوليس اللينسيه أبير اللينسيه السمن اللينسيه غوستي مجيوتنا اللينسيه سركين أمانة إن شاء الله أبام منا أسومر أمانة فرطو أتي أمانة جبدو تكا فرط أرى أمانتي إسي برسيسو اللين أمانة سركين إسي تنالي أكا تنتقيا ديني مسلمة كينا كان أكا نرد إني إذا إسلام نكوني حالي إسا أكنا حالي أبا مناك إسلام أكنا أكا سين إنجين أكا سيني قلبي كيستي وان تقيا مني أمانا سركين أمانا إسي إن شاء الله جبس مجيو دينيس ديهيسي دينيس برسيسي ولي وان إمبيهن براتنا برومسي كانيان كابو haga gafa tuyda hada tibata manirra haga qabri galanitti barumsin dhumu jabaadha salata shanan keessan amana isinirratti haa tahu ibada rabbi amana isinirratti haa taatu amana isisirra kenne haqa isii eegi haqa isii kamaji tiksi akka waattin dhagayamne godhi sawaba argatta insha allahu amantitti sababa taahuuf leef sawaba argatta fuudhuleef sawaba argatta sawaba lama argatta kun manni hin qabne barakadhu manni barakaa isinii haa ta'u mana gammachuu haa tahu insha allah ustaz Naasir du'aa'ee qooda guddaa ustaz Naasir kana keessatti buleetti teenya sababa amantii ta'u waan obboleessi keenya ustaz Naasir qabu ammallee akkuma obboleessa irra guddaa tokko tahee akkasitti aanalleen wakiilummaa akkasii waan haa kiristaana tahanii ustaz Naasir kennaniif tanaaf inni ustaz Naasir gama du'aa'ee haa godhu aamin jennee achi duuba insha allahu gama xumuraa deemna. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما آمين. وجمع آمين. بينكما في خير رب سبحانه وتعالى بلتي تيسان بلتي برخاء بلتي إيمانا بلتي فيا بلتي رزق ربي سنها قلو آمين من كيس آمين. من متوبة دين الإسلام ربي هاته آمين ولين هرا آمين. ولين بلا gartee haati manaa kee hawwiin faqqada tan si beeytu tan tateettu tan deeytu tan aanaa beeytu rabbi siif haa godhu atillee ta isitti mataan jabaanne ka isii tolu ka garaa laafu ka isii jaalatu ka isii ammanfatu rabbi si haa godhu warra gartee waliin obsee waliin jiraatee waliin waaree waliin bulu rabbi isin haa godhu ربي سبحانه وتعالى بلتي تيسن بلتي جمتشو بلتي إيمانا بلتي ملك ربي سنهقولو لقمتي هدو لقمني خيسي خيا رب ما تبيها فولا خيا راني بيتنجيتين أبدأ أكا لقمتي انتلاتية تانين أوفي لالي أكا سمتي إجا مرقاتي في بيتاتين هاوي أكسيتي لالا نكان إسي أكما إنتلاتية تانين أوفي رت تكا أبريتيتية تانين غرتي هذا تكون ولين أبا تكون ولين غرتي دلالتي نتي لجي فميجا مجون كيسني خنافو نصري أتلين بغا غرتي هاوي دانسي فدي هاوينيس بغا غرتي نصري دانسي فدي أنا لما خاولتي بقي تكا دادا خاولتي بقي دما لما خاولتي بقي ربي إسن هاغلو isin lamaanuu shoorri gartee qoodni isin ummata hawaasa keenyaaf dadhabaa jirtan bahaa jirtan sagalee ummata ukkaamamteef tahaa jirtan galatni keessan addunyattis akhirattis milkii ulfina haa tahu arraan tanirraa eegalee ati nama gartee amaanaa guddaa fudhatee jiru abbaa manaatii
kana booda ati gartee qeerroo bira dabartee jirta kana booda gorsaa qeerrooti ati kanaafuu jabaattee bultii keessatti rakkoo dhuftu gammachuu dhuftu waa hunda baadhattee obsitee waliif irra dabartanii waliin jiraachuun kuni sharxii taha bultiin tunii akkuma gammachuu qabdutti qormaatni adda addaatis keessatti argama bu'aa bahiin rakkoon adda addaa keessatti argamti rakkoon hawwiidhaa tana booda rakkootee qofaa miti rakkooteenya hunda osoo taatu keessattuu rakkooteeti gammachuun isii gammachuu keeti akkuma imaamni keenya sheenii keenya ja'anitti qaadiin keenya Ameerikaa jechuudha ati irraan tana abbaa isiiti obboleessa isiiti aanaa isiiti qaama tokko uffata tokko isiinis akkasuma bultii keessatti waa sadii qabaannaan wanni takkalleen wanni isin rakka hin jiru obsa qabaatu waliif hubatu waliif irra dabru waliif rahmata godhu wanta afurinuma obsa qabaatu waliif hubatu waliif irra dabru waliif rahmata godhu rabbiin subhanahu wa ta'ala keessattuu jaalaltii isin arraan dura walii qabdan daran guyyaa sa'aa nikaan walii isinii godhame kanarraayi ربين سبحانه وتعالى سورة الروم خيسة دبته مالجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ربين قيا خنا يودبتو قيا خيستي قبروت الربي نكاها والقرة تنخنا ألفين إسا يودبتو ملتو تقوم رب الرتي وأنمك أجل شجاع ربي سبحانه وتعالى hawaasni tokko wanni hawaasa ta'uun hawaasni tokko wanni dhaloota irraa dhalootatti dabree jiraatuun seenaan hawaasa guddinni hawaasa aadaan hawaasa ulfinni hawaasa dhaloota irraa dhalootatti dabruun guyyaan akkana hawaasa keessa jiraatuun namni sagantaanummaa osoo hin daliinetti rabboomaaf je'ee wal qabatee waliin nikaa godhatu kana jechuudha kuni tokkummaa rabbi irratti si qajeelcha rabbi subhanahu wa ta'ala أن خلق لكم رب إسنف من أنفسكم لبوت السنرة يا رب سبحانه وتعالى أزواجا جارتي إسني رب سبحانه وتعالى أرقم سيسون مالف لتسكنوا إليها إسير أتقرتي بهرو داف إسير أتقرتي بقطو داف إسي ولين قرتي دتلبيك عبد الله دتلبي ولين إسرتي بافتو داف إسين لين ستي أتلين إسيتي يجو رب سبحانه وتعالى علمنا ما dhiirti silaa haatii manaa jiraachuu baatte akka bineensatti maraanee qaata banneeju. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa guddaa guyyaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala guddise guddifamuu qaba. Hawaasni keenya gaa jaalawwan keenya obboleeyyan keenya ilmaan keenya fiixaa teessan gammachuu isaanii yeroo dheeraa akka arguudhaaf hawwitan abdiin qaba. Baga guyyaa kana gartan guyyaa kana arguuf warrootan gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sababa ta'an haadhaa fi abbaa isaanii maatii isaanii bakka jiranti rabbiin gammachuu tana rabbiin isin haa dhaqqabsiisu guyyaan kun guyyaa isaanii daran guyyaa haadhaa fi abbaati guyyaa haadhaa fi abbaan arguu jaalatu baga gammaddan isiniin janna baga guyyaa kana gartan rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra gartee hawaasni keenya guddaan khabiraatilleen kiristaanaatilleen battaluma hundi dhammachuu barbaannu hunnoo nuti maatiidha soddaadha hawwiin obboleettiin teenya khaleessa gartee kiristaana taatus lammummaa waliin qabaachaa turre arra hunnoo islaamummaa osoo waliin qabna oromummaa osoo waliin qabna lammummaa osoo waliin qabna haadhaa fi haatii isiitii fi obboleessi isiitii fi maatiin isii dhugumatti nu amantanii nu simattanii nu kabajjanii intalti teenya intala teessani amaanaa isii guututti isinii kennine jettanii akka qaama ofitti nafa ofitti nu amantanii osoo gartee addaan fagoollee jirru hagartee keessa wal hin beekne oromoo waluma garsiisan malee wal hin barsiisan jedhani dhugumatti oromummaa keessan namummaa keessan garsiistanii jirtanii islaamni akka gartee isiniif gartee rakkoo hin taanellee addunyaaf mirkaneessanii jirtan ulfaadhaa isiniin janna kabajamaa isiniin janna kana gaa'onni jannu daawwattoota keenya guyyaan cidhaa guyyaan nikaa aadaa keenya keessattis amantii keenya keessattis akkaataatti gaggeeffamuu qaba yoo rabbi fedhee arraan tana guyyaan nikaati guyyaan cidhaa guyyaan waliimaadhaa sheekha boor yoo rabbi fedhee guyyaa jummataati kanaafuu kana keessatti yoo isinis dhaamsa qabaattan inshaallah guyyaa kana gaa
obboleeyyan keenya gammachiisuun bira dhaabbatuun jajjabeessuun waan aadaan qabdus waan shari'aa qabdus godhuun akkasuma idduudhaan immoo warrootaan galatoonfachuu barbaadu jira keessattuu warroota Minisoottaatii fi Atlaantaa warroota guyyaa kanallee obboleeyyan keenya kana inshaallah kophaa isaanii guyyaa kana isaan hin baadhachiisnu nutillee waliin baadhana jettanii guyyaa kana gartee hamilee taataniif bira dhaabbattan dhugumatti nu jiraadhaa ulfaadhaa warrootan gartee ammallee bira dhaabbanna jettan bilbila isaanii battalaan arkachuu dandeessan narra arkachuu dandeessan obboleeyyan keenya kana gammachiisuun dhugumatti wal guddisuu wal kabajurraahi waan barbaachisaa ta'e obboleeyyan keenya ummata rakkoo qabu miti ummata rakkataadhaa miti garuu immoo namni guyyaa furu ilma ofii intala ofii abshir siifiin jira jechuun gammachiisuun aadaadha shari'aadha kanaafuu akkasitti nu beekaa gara sheekaa isin dabarsa inshaallah. Ini tumurra lakke baga gammaddan inshaallah amman tumurra lafti halkan isin bira gama tumurraa gammaddanii guyyaa walii mal'ee rabbi itti fuufa rakkoon qabu itti fuufa rakkoo takkallee qabu rabbi sinaa gammachiisu inshaallah gammachuu barakaa rabbi haa godhu bolowwan kenna waa lamaafu mucayyoo tana bira waan dandeettaniin dhaabadha nuti tana bira nama muslimaa maa fudhatee mucayyoo xiqqoo ni gartanii nikaa isii wanni silaa ka achi dhayinee dhugaan nikaa hiinuufi haala koroon addunyaan jessine malee islaamummaan akkas qabde hatta bira dhayinee isinii achitti argamnee silaa ka nikaa hiinu akka qalbiin teena nu gammaddutti haqiiqaa taate waa hedduuf bira dhaabadha inshaallahu warri achi jirtan gammachuu tana waliin qoodamaa qalbii isaanii qalbii isii gammachiisaa takka nama muslima nuu tahee takka nama saba keenyaa nama aanaa keenyaa nama firaa duraanuu nama oromoo turte sadaffaa ammallee biyya namaa keessa jiranii rakkoo tana wanni fedhe haqiiqaa fideeyyuu biyya namaa kee jiraatuun ilmaan teenne hedduutu dogongoratu seene haqiiqaa biyya fi keessa jiranii abbaa faadha fi lammii fi gosa biraa lafa arabaa tana waa dalayna jedhanii taa'anii dogongora hedduutu ilmaan teenna seenan haqiiqaa taate dogongora sanirraa akkan argamnee fi muslima akkasiin taate qulqulluu hagasiin jirtu kana hagasiin maasiyaa waliin argiin kana dafnee waan kana aanaa dubbifnee fira biyyaa ka kiristaanaa san dubbifnee hayyama jirullee silaa kama isaanii nikaa hidhuun dandeenye irraa fuunee akkasitti rakkoon takka akkasiin xalayaa qulqulluu tana haa taatu jechaaf inshaallahu asitti waan kana rabbiin mijjeessuun tahamte silaa osoo jarri kun baqataan tahini Dubaay jiran jarri kun silaa qaadima Dubaayit isaanii hidha ammoo beeytan namni keenna baqataa waraqaa achillee guuttatee hin qabu namni nu isaan hin beeku wama takka isaan hin dhiheessanii agasumaaf inshaallahu tartiibni kun rakkoo akkan argamne mucayyoon tun rakkoo akkan buune maasiyat akkan seenne eega nama tokko wal jaalatte qalbiin isii nama islaamaa bira bu'e nama haadhaaf abbaa isaa beeknu bira bu'e nama isallee saalii naasiriillee kunoo haadhaaf abbaanii bilbilanii asirraa dubbisanii arguun maashaallah waan gaarii nama akkanaa ka duuba beekanii kennullee waan guddoo gaafatuu dandeenya hordofuu dandeenya rabbi barakaa isinii haa godhu barakadhaa isin duuba jirra waliin jirra waan tahe maraa nu amma akka abbaati abbaa inshaallahu ustaz Naasir obboleessa guddaa ana abbaa tanaafu inshaallah rakkoo jirtu maraa gammachuu jirtu maraa isin wajji qoodamna waliin deemna barakadhaa isiniin jenna isiniin qabnu ulfaadhaa yoo waa dubbatuuf kalimaa isinii kennine malee gama kennan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Nasri yoo wanni jettu jiraate gammachuu si dhaggeeffamtees guyyaan silaa arustichi dubbatuun ni ulfaata laakiin immoo suni numa ja'an malee dubbachuu wanni haraam sitti ja'ameen jiru khutbaa godhuu dandeessa inshallah dhihaadha isin lamaanuu hiree qabdan tan itti fayyadamaa dhaamsa obboleeyyan keenya isin daawwachaa jiraniif gammachuu isin dhaggeeffamtee fi keessattuu dhaamsa haadhaa fi abbaa keessaniif yoo qabaattan firoottan keessaniif maatii keessaniif inshallah. Ayyee gisa jalqaba irratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa muslimaa ummata Oromoo hunda kan fuula addunyaa irratti argamtan nageenyi kan ta'u kabajaa fi jaalalaa kan ta'u. Akkasuma itti aansuudhaan obboleewwan kan koo kan sabaan Oromoo taatanii kan namni kiristaanaa.
fi hawaasa Musliima guutuu biyya Itoophiyaa nageenyi kun kan kabajaa fi jaalalaa isin haa ta'u jechaa turu. Itti aansuudhaan rabbii guyyaa kanaan nagahee galatoonfachuu barbaada. Sababni illee namni galata rabbii isaa yoo hin beekne wanti rabbii ol galata illee nuun tahee nu waan gaarii irratti oole hin jiru. Rabbii na uumee fayyaa gaarii naa kennee guyyaa har'aa kanaan nagahee haadha manaa jaaladhuu fi kabaju naa kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin barbaada. Itti aansuudhaan hawaasa Oromoo Ustaaz Naasiriin dabalatee gaddaa fi gammachuu keenya keessatti bu'aa fi neetwoorkiidha. Maatiin inshallah daawwattoota keenya ni deebi'a. Neetwoorkii maybe namaatu gubbaan itti bilbiluu ta'uu mala. Inshallah guyyaan guyyaa gammachuuti, guyyaan guyyaa nikaahaati. Dhugumatti namni haganumaaf jannata illee seenaa, haganumaaf azaaba illee seenaa mishee. Guyyaa daqiiqaa amma isheen ilaal kalimoo lama khutbaa qaraanii hagasuma jechuudhaaf intalti kaleessa isatti gartee dhihaatuu hin dandeenye isatti dhihaatte jechuudha. Intalti kaleessa isaaf alagaa taate isaaf arra aanaa taate. Gurbaan kaleessa isiif alagaa ta'e daqiiqaa shan keessatti fira ta'e jechuudha. Kanaafuu kanarraa barattanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala baallama ofirratti seene. Namoota zinaa hin dalagu Rabbiif jennee wal qabannee halaal qabannee Rabbii qabannee Rabbiidhaaf jecha wal fuune jee nikaa godhatu. ربي سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ربي بالما فرت فودا جاء ربين إيجا قرتي اتنو أجا بودا ربين والرئيس والفوتن خنجا ربي سبحانه وتعالى دابين سوداتنا جا ربين أناتو إسن درومسا هيوم الراهن إسن درومسا جا ربي سبحانه إسن أمان أنا أفجتش أوف قبداني نتلكي زنا هندلين بدي هندلين ربي فجتش حلال والربي نوجالة تسن وجنن نمني جي إفكاب جا ربي سبحانه وتعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثة بريد آخر ربي أمة سديف إفكاب جرايا نما ربي جئ أني زنان دلو جئ والفودف أك ربي إسان غرغار أك ربي إسان غرتي بويا والفود أن الرأي قلي جرين يساني خيسة ربي إسان درومس تك لما فنموت نتي قبرما هنك إبل قبرما دين نجرة بلي سما ربي وللنؤوم سنرت بلي ستاني ربي داف حال ربي جالة رت قرتي ربي قبرو داف بلي ستاني أمما مرق ربي نوخن نسان أباني جراتشوك أم نجاني قبرما دداف تتافي قران قبرما جلابوف ربنا كيسان افتنسو رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث بريدة خيسة مهمنجو خاني مو قانا ما قرتي ربي بجي سبحانه وتعالى أمرا أما في أمد الديبؤ نما قرتي حجي قلو نما قرتي خرا ربي خيسة ليك أبساو يجولا أبسو خرا ربي سبحانه وتعالى وبليسك ينسرين ديبي جرا دامسا خي بكا داب در حواسا قلتهم فتشاترتي اتنافو في نسري هو Iyyan dhiifama hawaasni Oromoo kun hawaasa galateeffamuu qabu. Anillee guyyaa kana osoo hawaasa kanaan galateeffatuuf dabarfatuun barbaadu carraa kanaa waliin argadhu waan ta'eef uummata Oromoo bal'aa fi jaalatamaa fi kabajamaa kan taatan kan gaddaa fi gammachuu kan koottittillee na wajjin dhaabbattanii anaa fi mucadoo kana cinaaf dhaabbattanii hanga sadarkaa amma geenye kanaa fi hanga wallal haalfannee karaa halaalaatiin waliin jiraatu geenye kanatti bu'aa bayii hedduun waliin dabarsitan gorsaan yaadaan kallattii sooshaal miidiyaatiin wanta gaggaarii keenya mul'isaa maxxansuudhaan warroota jajjabeessitan hunda keessan galatoomaa ulfaadhaa rabbiin bilisummaa kennu jechuu barbaada. Mucayyoo haadha manaa kan koo hawwii sanyii Jawaar Muhammad isiis galatoomfatuuni. Sababnis mucayyoon tun gaarummaa namaa jechaadha nama beekutu. Nama waan nama hin dhibneedha. Kaleessallee waa hedduu gorseenii jajjabeesseenii waliin mari'anneetiin har'a geenye.
Arrallee anaaf isheen sadarkaa akka wajjin jennuuf malaatii mariidhaan teenyee waliin dubbannee osoo guyyaa tokko namni takka jidduu biyyaaf ishee seenee waa'ee kiyyaaf ishee irraa nuuf hin dubbatin gaafa amantii islaamummaa seentullee harka Afrikaa seenullee Ustaaz Naasir Hamzaa qofa waliin mari'ataati sadarkaa har'a geenye kana geenye. Kanaaf walumaa galatti isiin tunis nama kabajamtuudha. Nama kabajaan maluu fi nama galanni maluu fi galatoomii jechuun ni barbaada. Itti aansuudhaan ilmaan Oromootiif ergaa tokko qaba. Keessattuu ijoollee keenya dargaggeeyyii yeroo ammaa lafaa ol dhufan. Namni nama ta'ee yoo uumamuu qofa osoo hin ta'in waan uumameef illee beekuu barbaachisa. Jiraatuu qofa osoo hin taane waan jiraataniif illee beekuu barbaachisa. Kaayyoo mataa ofii qabaatu maal naan jedhan maal na godhan osoo hin taane maal yoo jedhe maal yoo godhe na baasa jedhee akka ofiitti jiraatu barbaachisa. Jechi namaas gochi namaas yoo namni iddoo kenneef bakka guddaa yookiin galma guddaa deemanii irraa nama hambisuu danda'a. Yoo garuu tuffatanii bira darban sadarkaa guddaa gahuu danda'a. Namoota xixinnoo Facebook irraa gocha hin taanee fi jecha hin taane dubbatan yoo tuffattee bira darbite aalimaa fi olomaa'ii beekaatii hayyuun bakka jiru sanatti geessa. Namoota xixiqqoo fi jecha xixiqqoodhaaf yoo gufattee kan duuba deebisu taate namoota jecha sanaa fi gocha sana jedhanii gadi taatee bokattee duubatti deebitee ofuu wallaaltee kaayyoo keetii fi adeemsa kee irraa duubatti deebita. Kanaaf jecha namaatiif gocha namaatiif osoo hin taane akka keessanitti jiraadha. Wanta jiraattanii hawaasaa fi uummata afurtu gadi baastanii agarsiisuu dandeettan qofa dubbadha. Namni kamiyyuu waan gochuu danda'u qofa osoo dubbatee uummanni Oromoo waggaa 150 hin gabroomu. Namni kamiyyuu akka afaan mimmi'aayee of fakkeessee na argaa qofaaf deemu dhugaan jireenya isaa keessatti gaafa dhugamaan qormaanni dhufe qormaatamee waan dabruu danda'u qofa osoo dubbatee silaa uummanni Oromoo sadarkaa haqa duubatti argan hin gahuu ture. Sababni duubatti nu hambisee waggaa 150 akka Oromootti nu gabroomse nama fafakkeessuu fi nama gaafa qormaanni dhufe qormaata hin dabarretu baay'ata. Kanaaf hundi keenya gaafa qormaatamne qormaata akka dabruu dandeenyutti ufaa qopheessinu. Lammaffaadha. Jireenya keenya keessattis dhiiras taanee shamarri waan dandeenyu kamiyyuu yookiin ammoo wanta wayii hin dandeenyu hin jedhina. Ni danda'ama dachee kanarraa wanti hin danda'amne kamiyyuu hin jiru. Itti yaadde taanaan of amansiiste taanaan kan yeroo ammaa xiyyaara hojjetee samaayii keessa barsiisus namuma akka keenya ji'a 9 garaa haadhaa keessatti baadhatemee dhalatee lafarra gaheera. Kan yeroo ammaa kana teknooloojii meeqaan addunyaa kana oofaa jirullee namuma akka keenyaadha. Himmaa guddaa wayii fageessanii qabaatu nama barbaachisa. Hin danda'a wanti jedhamu wayii. Fakkeenya ragaa kanaa yoo isin dhiyeessu Nasriin meebii mucayyoo tana hin fuudhu namni jedhee yaadu jiraatu danda'a. Kinoo fuudhee haadha manaa kan kooti. Sababnis hin fuudha jedhee waan of amansiiseef. Akka namni jedhetti osoo hin taane akka Rabbi jedhetti Qur'aana Rabbii kalimaa kabajamtuu saniin fuudhee. Sababni hoo waan of amansiiseef ni fuudhaa naaf taatii haadha manaa kan kootii obboleetti koo kan muslimaatii tan Oromootii nama jaaladhu jedhee waan of amansiiseef jechaadha. Garuu kun waan taphatti ta'uudhaan miti. Of amansiisuu fi obsa hedduu bu'aa bahii hedduu keessa dabraniiti. Namni nama kan jedhamu ibiddaan fatanamee gaafa dabreedha. Qormaatamee gaafa qormaata dabreedha. Kanaaf dhiironni keenya qeerroon Oromoo ani shabaaba jettee bakka gadhee hin oolin. Ani shabaaba jettee wanta gadhee hin hojjetin. Sahaabaan gaafa seenaa dalagan gaafa islaamummaa kana ciniinanii sadarkaa kanaan gahan dargaggeeyyii akka anaa fi isiniiti. An dargaggeeyyiif garuu warroonni akka Aliyyi, warroonni akka Umarii, warroonni seenaa addunyaa kanarra dalagan gaafa umrii isaanii waggaa 18, waggaa 20, waggaa 23 afurii kanatti seenaa dalaguu hin dandeessan Oromoodhaaf illee, seenaa dalaguu hin dandeessan hawaasa muslimaatiif illee,
dargaggoon keenya hojii taraa hojii waan faayidaa hin qabneef osoo hin taane kaayyoo guddaadhaaf of qopheessaa. Ummata Islaamaa biyya Itoophiyaa ummata Islaamaa Oromoo kana sadarkaa guddaa irraan gahuudhaaf fakkeenya gaarii walii ta'uudhaaf of qopheessaa. Ummata Oromoo kana ololaa fi wacaan osoo hin taane kaayyoo fi tarsiimoodhaan beekumsaa fi barumsaan ummata kana bilisoomsuuf of qopheessaa. Badaa keessan bada hin jedhinaanii gorfadhaa sirreeffadhaa. Qubaan nama hin mul'isinaan nama waan badaa irratti argitan keessaa malee gadi baatanii akka laallibalaa sooshaal miidiyaa gubbaa hin lallabinaa. Osoo AB meeqa qabdanuu AB namaa odeessuuf hin deeminaa. Jalqaba anuu maali eenyu jedhaa of ilaalaa. Sana booda waa'ee namaa haasa'uun namaa salphata. Namni badii ofii beeku badii namaa dubbatuu hin danda'u. Namni hammeenya ofii beeku hammeenya namaa dubbatuu hin danda'u. Kanaaf guyyaa kanatu guyyaa kan kootii guyyaa har'aa kana namni kamuu na dhageeffata jedhee waan yaaduuf carraa kana fayyadamee dargaggoo keenyaaf ergaa dabarfatu jira. Ustaazni illee isin dheeresse dhiifama. Kanaaf lama deebi'een fuudhu takkitti mataa fuudhaaf. Anillee mootummaa kiyya kana fayyadamee akka gaariitti dubbadhee irraa deemaa. Kanaaf dhiirri Oromootiifis ergaan an qabu jiraate. Harka isii reefu gaa walirraa fagaaddaa isin hin jenne amma harka isii illee naa qabadhu yoo barbaadde harkuma isii naa qabadhu meema halaalisiif. Maashaallah maashaallah. Hagana honno khaleessa alagaa turtan amma honno aanaa taatan amma honno alhamdulillah hadha hu islaamu waan akkana qabde gaa. Kanaaf ergaan dargaggoo keenyaaf an qabu shamaraa fi dhiira keenyaaf qabu jireenya dargaggummaa anis dabarsee argee jira. Wallaahi akka jireenya halaalaa nama gammachiisu. Osoo of amansiistanii itti seentanii jireenya halaalaa wanta kamuu caalii nama gammachiisa. Dhiirri keenyas riskii rabbi harkaa dalagadhaa dafqa keessanii waan tokkos yoo qabaatan uummata hin ulfaatu uuma qabdan addaan qoodamtanii jiraattanii namni fuudha sodaatu nama fakkeessu. Nama akkas ta'ee maal godhatee konkolaataa bitee mana ijaaree maal jechuudhaaf na argaaraaf nama deemu malee namni of amansiisee rabbii ofii sodaatu namni haraama dalaguu irraa fagaatu namni halaala sirreessuu barbaadu yeroo kamiyyuu maal haa qabaatu maal haa dhabuyyuu rabbii ofii irratti erkatee gara fuudhaa fi heerumaatitti seenaa. Anillee namuma akka keessaniitu rabbuma kiyyaa fi jaartimatii waliin dalagannee guddanna jedheetuma ani suura kanatti seenee hundi keessanuu fuudhaa waliin dalagadhaa waliin guddadhaa isiniin jedhaa. Ustaaza kiyya jalqabaa goolabaa ergaa isinii qaba. Wallaahi isin nama Oromoo qabdu keessaa abbaan barbaade isinaa jaalatu abbaan barbaade isinaa jibbu qabeenya Oromoo guddaadha. Kanaaf immoo nagma osoo hin taane rabbii koo ragaa godhadhee isinitti. Sababnis anaaf hawwiinis nama miskiina. Homaallee hin qabnullee sadarkaa namaa olillee hin qabnullee wama isin nutti dhiyaattanii of nu qabdaniif illee hin beekan nama ta'uu keenyaa dhalatte jecha. Mucattii tana kaleessa cinaa dhaabbatanii gorsitanii amantii Islaamaa kanatti waamtanii hanga isin sadarkaa shahaadaa seentutti waliin nama dhaabbatee jechuudha. Itti aansuudhaan waan isinii danda'ameen hawaasa Minisootaa keessa jiraatan warroota waliin salaatan kana dubbistanii akka gama gaa'ilaatitti seennu anillee ofitti amantummaadhaan akka gama gaa'ilaa kanatti seennu sadarkaa guddaa fi shoora guddaa haadhaa fi abbaa kan koo walitti nama taphatee. Itti aansuudhaan maatii ishee bakka jiran Itoophiyaatti hordoftanii ammas maatii ishee kanallee obboleessas dubbistanii yaada isaa hayyama isaa irraa fudhattanii biyya kanatti qaadii nama quraana rabbiitiin nu halalchuu danda'u fi nama seera qabeessa ta'e nuuf dhiyeessitanii bultii nutti ijaartanii ana bultii natti isinaa ijaaru akka isin nu kabajjitanitti rabbiin isin haa kabaju. Aamin aamin. Waan takka illee kun nasrii uummata irratti illee akka nafaarsituu barbaanne. Laafa haruudhaaf miti wallaahi waan dhugaa jiru qofa maaliif ustaazonni biroos ni jiranii ustaaza ta'anii miti barumsa walirraa fudhatanii namoonni biroos barumsa sanirraa fudhate waan isin gootan kan. Nu nama sadarkaa guddaa qabaatee yookiin sadarkaa isin wajjin taa'ee dubbatu osoo hin taane jecha islaamaa jecha nu kabajjitanii rabbiin isin haa kabajjuu keessattuu akka bultii natti ijaartanii mana natti ijaartanii nama nagootanii sadarkaa kan koo fuutanitti rabbiin sadarkaa keessan ol isin haa fuudhu isinii jedhaa galatoomaa ulfaadhaa rabbiin
جنة كيست اللي نما أولاد هي أكنت ولين بدو ربنا هاتسو قالتهما الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسري خو أني أتي يجون أنا يجورا هاوي يجون أنا يجورا أني أماخي سنتوكو نمني أني والله وأقول يجتو في اللي نتلفاتا واتك هنقوني جنا تقونو ترغد دودا خنافو خرانة تنشوفيني أكنا ما قلت إن شاء الله خنا أول هواسني خيا خنا دوبا جروس أكا نبرة رابطة إسنجم ما تسوى بدين كبا خيستو نمني أمنتي إسلامتي سيني ربين قودة إني قرآن خيستي ساخاية تجرا درك أمنو تك أمنو تجرا خيستو نما أمنتي إسلامتي سيني أكاتا تسيمتنا خنافو أبليان خيا هقوا مراساتي قرتي نموني أن قدا قلتهم فردو ماتي خيا الحمد لله أكسمتي نموت والإنسا سلانو أجا قرتي وان تكارا وان دوبتمو ميتي إن شاء الله خنا أول إمو أبدين كبا أواسني خيا gammadee gammachuu isaa karaa itti ibsatu akka mijjeessu abdiin qaba nuti karaa isinii banne hawaasa ijoolleen tun ijoollee teessanii ilmaan keessanii ijoo teessanii mudhii duuda keessaniiti ijoolleen tun arraan tana dargaggoodha boorummoo hoggantuu biyyaati ummata biyyaan deemuu taa'u warra abdii irraa qabnu hawwi dhaamsee ati qabdu yoo jiraate akkuma kaleessa dubbachaa turte sanitti inshallah niin saalfataniin beekaa waan sitti dhaggeeffamee maatiidhaaf gorsa galata qabdu yoo jiraate maatii keetiif ana nan galatoonfatina please ani waa takka illee hin goone rabbii subhaanahu wa ta'ala umrii fayyaa umrii iimaan akkanaa kan qofa ilmaan kiyya keessatti akka abbaa rabbii na godhee haadhaa fi abbaa kiyya umrii naa dheereessu jaartii tiyyaa fi ilmaan kiyya rabbii subhaan fayyaa akkanaa godhu kana qofa naa kadhadhaa rabbiin khaatima akka nu bareechu rabbiin biyya keenya bilisa akka nu godhu rakkataa keenya akka nuu furu tana naa kadhadhaa ana wallahi waa takka waan hin godhin qabu tiyyan dubbatin waa takka hawwi gara kee dabaraa waan qabdu hawaasa kee bal'aa kan kiristaanaa kan muslimaa kan oromoo sabarraa dhalatti haadhaa fi abbaa kee hundamee dhaamsa qabduuf yoo jiraate waan si dhaggeeffame inshallah. Okay, hunda dursa faaruu rabbiif mala rabbiif haa galatu argeenye jirra. Rabbi gaditti immoo isinillee ummata Oromoo bal'aa ummata amantiif kutaa lagaa waliin qoonne Oromoo hundaaf isin dabalatee galanni keessan bilisummaa ta'uu isin jedha hedduu galatooma yaada baay'ee hin qabu asumatti goloo. Galatooma gaa Nasri inshallah ulfaadhu rabbiin rakkoo waan jaame budaa haasite isinirraa haa qabu bultiin jaaramtee jirti isinirraa du'aa barbaanna namni gizee fuudhee kana gaa rabbitti hedduu dhiyaata inshallah akka sunnicha nabiyyatti sallallahu alaihi wasallam atis raka'a lama salaattee isinis raka'a lama salaattee mataa isii qabattee allahumma inni a'udhu bika jattee gartee du'aa godhamtuutu jira ni beetasan inshallah shayxaana irraa maganfatanii jira yeroonii fi gartee keessattuu guyyaa duraa kana yoo du'aa isaniin walitti dhuftan idduu teessan ilmoon argamtulleen ilmoo iimaanaa ilmoo barakaa ilmoo fayyaa akka taatu rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadisa bareedaa keessatti nu himanii jiran اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا تندعين بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا دعائي تنا إسلامانو جتني ودوءتني سنة ركعة مسلاتني وان سيقم مچيسو namtichi tokko jaartii isaatiin amata 20 takka walittiin arreeje guyyaa tokko malee maaliif walittiin ariini jennaan halkaniin dura gartee isiidhaan nikaa godhadhee gartee mana siree nu naqan jee anis raka'a lama salaatee je dhaabbadhee isinis raka'a lama salaatee je wudu'anne akkasii qulqulleeffannee teenyee wal gaafanne je maaltu si gammachiisa maaltu si aarsa wantoota si gammachiisu wantoota si aarsu natti himi je listii barreeffatan ani wanni akkanaa kun na aarsa wanni akkanaa kun sukkara natti fida wanni akkanaa kun dhukkuba natti fida wanni akkanaa kun jidduu keenyatti jeequmsa fida wanni akkanaa kun hinaafaa natti fida wanni akkanaa kun na gammachiisa waan inni jaalatu waan inni jibbu hundatti himi isinis anis wanni akkanaa na gammachiisa wanni akkanaa na aarsa wanni akkanaa bultii keenyatti jeequmsa fida kana walii barreeje guyyaa tokko eega guyyaa saniiti du'aa'ii godhannee waliin qananii goone walitti arreen beenu je guyyaa tokko malee amata 20 akkasii waliin jiraatan tuba namni bultii keessatti wal saalfatuu dhiisee dhugaa jirtu walii himee maaltu si gammachiisa maaltu si aarsa maaliin sii ta'a
maal naa taataa miti maaliin sii tahan yoo si bira jiraatti akka nasriittati yoo hawwi bira maaliin sii tahan isii bira jiraatti dhageessanii maal naa taataa miti ati mirga kiyya qofaan barbaada jechuu osoo hin taane maal yooniin ta'eef abbaan manaa kiyya gammada maal yooniin ta'eef haati manaa kiyya gammada ati fedhii tee guuttaturra fedhii isii guuturra isiin fedhii isii guuttaturra fedhii kee guuturra mirga isii barbaadurra mirga kee tiisurratti yoo isin lamaan akkasii waltiistan bi'ilnillaahi tabaaraka wa ta'ala rabbii keessan qabattanii jennaan dhaggeeffadhaa naa isin himaa gaafaan an fuudhu qabeenyaan qabaafi miti kan hin fuudhe rabbi qabaafiin fuudhe obboleessoo dhaggeeffadhu rabbiin qabaafiin fuudhe arra rabbiin subhaanahu wa ta'ala فبنعمة ربك فحدث جي كليسا عرفي أبانك يا نكمن جارتين أركض لمان ته إلمان أركض سدين ته أفورين ته شنين ته رحمة ربي سبحانه وتعالى خناف الرئيسين خلي توكو ترته أرى لما تاتن بورو سدي تاتن أفور تاتن ربي كبتني جنان جمتشو ألفنا قدنا ملي تكيني سنرجتو بلتي خيسة ربي صداتو dhugaa walitti himu amaanaa teessantiisu iccitii teessantiisu rakkoon isin jidduutti ofii keessanii furmaatatti barbaadu nama sadaffaa osoo barbaadanitti haga dandeessanitti ofii keessanii manguddoo olii taatanii tokko yoo aare tokko qabbaneessu tokko yoo aare tokko bishaan irratti buusee ibidda dhaamsu hagas taatan jennaan walii beeytanii waliif rifattanii jennaan بإذن الله تبارك وتعالى فكين يقول هذا جيت نبدي كبا خناول سنتين ديرسو نشيدا بريدو تنا ناولين بوهرا إن شاء الله نشيدا معازي في وبريسخية أستاذ أيه دقيقة تكميوت نشيدا تندربيني إرجالا ما كبا جواب سدقيقة تكجيزت توكو نمويت توكا ليسا بيا كندا كيسا هاتيسا أكمل جلاتي بمتي نصري آتكن كو أكمله نجلا إبنتي بايه دررما جراولين ويا نكاح كان كيتي إسنما حلالة سينا جرور كيستو أوين نما إسلام هاري سيني دعاين سيهن أواتمتي هذا كان كو أكنا بنا آفيو جدي كنادا راكالي سنت بالبلي دعاين تريفتي دايكا توكوين غولمنا إساني ناغوتن توكوساني لما فا ميبي تكنولوجي كون كاتولي يروم ما كان يوتسا آتی کو نارگا جراتیف أبشر إن شاء الله أبشر بوچينga jawadhu guyaan guyyaa gammachuuti laabuu barbaadee sultaan imimmaan gammachuu akka ta'e abdiin qaba abshir nutti tala silaa guyyaan kun waliin jiraattanii isinis gamanaa gamasi ilil ja'anii ilil bee ja'anii isaan lamaanuu insha Allah ni gootan biyya dheedhanii haadhaa fi abbaa keessa waliin insha Allah obboleeyyan maatii keessan waliin ni gammaddan bi'idhnillah silaa torbaan dhufu cidhaa biyya keessatti illee godhamaa jira abshir naara kun qabu ustaaz haadha kootiif waan ta'e osoo waan biraatiif taateen boo'u garuu haadha ofii namni jaalatu maybe kanaaf baga gammaddechuu ni barbaada galatooma bas أبشر جوار جوادو دعائي نتي ديبستيف أبلي سخية أنا اللي نتي بالبلاد ورنا نسوني نما كناداتي هاتي ساني لكوبا قرتي نمني سوداتو لكوبا كانسر جا مخانان قرتي قوام تيجرتي باتي جا هقولوا أنا سنتاتين بيني قرو يو إسي تاتي إسي دان هنقفي نما لكوبستا أفان ولا لن هند ربي سبحانه وتعالى ملافي فلافي فرمات ربي اتهاقلو ربي سبحانه وتعالى برخا قرتي قويا قمتشو خينيا خانا ربي دلقاتي قوتنا أبليين خينيا راجالتي قويا قمتشو ساني أكما يو أتي حرام قوتي ربي سترفتو قافا أتي نخا قوتي ربي اللي ستي قمد دوبا أرانا مني رفتو شيطانا قفا شيطانا قفا ترفت أرانا نمني شيطانا تاني هندي نقمد دوبا أجائب ربيتي guyyaan shayxaanni gorra'amee akka malee rifatee jiraate guyyaarraati. Akkamittiin obboleeyyan kiyya zinarraa narraa fuudhanii narraa heeruman jee shayxaanni if qalu barbaadarra. Shayxaanni if ajjeesuu barbaada. Duba rabbi shayxaana nun godhin rabbi subhaanahu wa ta'ala gabrootan rabbi warra walii gammadu rabbi nu haa godhu baga gammaddan barakaa guyyaa kanaatiin gammachuu guyyaa kanaatiin rabbiin akka isin gammachiise kanatti ilma haadha isaa yaadatee guyyaa kee kanarratti gartee du'aa naa godhi isin jeessan aboo rabbii gammachuu dhuma hin qabne rabbi sana gammachiisu
هاتي إساني رفتيتو مدكوبة كانسر وان جام إفراد أبدي رجتشو ربي نهار جيسو أبو درانو كمبيوتراتو دوغو غوري كانسر أرجي ملي كانسر نما هين قبدو خجاني ربي سبحانه ورو مكانا ذاتي ديو كانت تنتي مني والله وبليتين تينيا نمن لينك أو فر لينك أو دعين وغورا جتنا بريسيتي دوغو غوران كانسر قبض جانيني بودر ربي دعين حواسني إسلاما آمين جئ خدته في ربي كانسر سر هين قبض جاني من يا للرابع سنججو دوغو غوران سبك إسني جانين والله ورب الكعبة خنافو ربين أبليتي تنيسان هذا تنيسان جم مجلسان ربي إسي هاجم مجلس ربي إسين هنگفه ماتي كينيا كان نورا ركوبسته جولد نورا ركوبسته عرافي أبان نورا ركوبسته أنا نورا ركوبسته زرمانزري كينيا لمي كينيا كمان هيدا كيسة جرو كيسة تو سعودي عربيا كيسة أمة كينيا كان هير أماجرو كان درر أماجرو كان ركتاجرو ربي سبحانه وتعالى أمة كينيا كان بيجي عربا كيسة قبرم مرة ليسي قبرم ما لما دا سيني ربين بلي سبك إسان جرانت ربي إسان قولي ربي على من إساني في ربي سبحانه وتعالى بريتشي ربي سبحانه وتعالى نما أفدلقوا متي كامباني إساني فدلي يدو ربي إسانها براسو ربي بلي سيسانها قولو وبليين كينيا كمان هدا بيا ربا كيسا دون ربي رحمتها قولوف ربي كاتشي كيسا جرانت ربي سمو ساني نوهاتيسو قام ساني نوهاتيسو فيا ساني ربي نوهاتيسو ربي أمومته الرابحان جاتشو وبليين كينيا كيساتو كم بيا سعودي في بيا يمني تركتها جران والله يا الله سيخدنا يا رب يا رب يا الله يا رب سيخدنا يا الله نوتي أسي قمدو جرة وبليين كينيا تشي درر ما جرتي يا ربي جريتو تناقبا أسينيز رب هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا أتما خان قمت جيسوس أتما خان قفل جيسوس أتما خان قد جيسوس أتما خان جرا جيسوس أتما خان قرتي أجيسوس أتما خان هندا وخان قب بشاني في إبداس خوال براك أبو قمت في قداس خوال براك أبو الدنيا نكنا الدنيا نتما ديمتك ربي سبحانه وتعالى قبروتن إسا هندا قمت ربنا هجراتشسو جوهارين هنقفه تربان رفوتي إن شاء الله تربان رفوتي الرابة هنجتشو ربي نهار جيسسو ربي الرابه إساني تنو قمت جيسي شيرا غرتي خنان فكينيا تو كمان تمين خنبود اللي وبليان كينيا قمت جودان ورّا والفود ربي إسان هاقولو فكينيا قداتا تاني ربي سبحانه وتعالى إسان هاجالتو لقمتي وان خنا غرتي نوتي ilmaan hawaasaati ilmaan warraaq ofaa miti jettanii live irratti dhuftanii guyyaa cidha keessanii hawaasan akkanatti gartee waliin gammaduun kuni ergaa guddaa qaba.